Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oduu gammachiisaa. Egaa guyyaa ramtanaatis oduu haaraa kan qabannee dhufne kabajamtootaa fi ustaazota keenyaa fi barattoota keenya kan markaza garaagaraarraa akkasumas hirmaattoota keenya isin hundaa'u isin afeeree jira. Markazni keenya markazni Miftaahul Jannaan barattoota isaa kanneen biyya keessaatii fi kanneen biyya alaa jidduu jiran eebbisuudhaaf deema ustaazni keenya. Ustaaz Abdul Mannaan kan toora aappii Iimoodhaatiin barsiisuu jiru. Tanaaf eebbi isaa barattoota isaa kan marsaa sadaffaa eebbisuudhaaf deemu waan ta'eef jecha narraan hafinaa isiniin jedha. Abshir taatee marhaba immataalan nirna jeetti inshallah. Keessummoonni keenyaas kan sagantaa kanatti nuuf hirmaatan sheekan keenyaa fi barattoota sheekan keenyaa hundinuu asirratti ni hirmaatan. Sheek Bakrii Ibraahim, Ustaaz Zubairii markaza Odaa Qallaarraa, Ustaaz Taajuu markaza Imala Sunnaa Nabiirraa, Ustaaz Saifuddin markaza Ahli Sunnaa Alaa Fahmi Salafil Ummah, Ustaaz Nuruddin markaza Taqwaarraa, Ustaaz Abdiinoo markaza Ibnu Abbaas Litaalimil Qur'aanirraa, Ustaaz Musaab Ibnu Mayrii markaza Wallaahu Yad'uu Ilaa Daaris Salaam, Ustaaz Tirmizii markaza Imaam Tirmizirraa, Ustaaz Abu Bakri markaza Abu Bakri Siddiqirraa, Ustaaz Sabru markaza Daarul Hidaayaa liman kaana yatlubul ilma. Maal kana qofaa sagantaa walaloodhaatii fi sagantaa minashidootaa hedduudhaatu jira. Kanaafuu akkanarraa nafna isiniin jedha markazni Miftaahul Jannaa. Maaloo isin hundinuu affeeramtan. Sagantaan teenyaas kan gaggeeffamtus guyyaa arbaa ollee halkan kamisaa akka lakkoofsa biyya alaatti guyyaa 16 baatii qotakkaa bara 2022 sadaasa guyyaa 7 baatii 3 bara 2015 akka lakkoofsa biyya keenyaatti Rabbi Usaanii guyyaa 22 baatii 4 bara 1444. Kanaafuu sagantaa teenyatti akka hirmaattan ja'a markazi Miftaahul Jannaa. Odeeffannoo dabalataa argachuudhaafis lakkoofsi bilbilaa duwwaa 9 duwwaa 456 takka 60 duwwaa 939 duwwaa 235 kanarratti argachuudhaan waan barbaadan hundaa'u argachuu dandeessan. Teessoon teenyaas magaalaa Araattanyaa Masgida Imaam Ahmad fuulduratti argamna. Cayyaa Diin Islaam Zillu Diinil Islaam.